ilmaan hawaasa keenya qindeessee tooftadhaan lolchiisaa osoo jiru rasaasa humna addaa poolisii Somaaliitiin dhahamuun araddaa nadhii bakka Busaawaa jedhamutti haala seena qabeessa ta'een wareegamuus maddeen eeran. Akka jiraattonni naannichaa Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himanitti waraanni kun osoo uummanni ofirraa quba hin qabaatiin erergoota irraan seenuun ummata qophii malee dhukaasa cimaa irratti kan banani. Garuu uummanni keenya akkaa fi akka malittu yaalii ofirraa ittisuu godheen humna qindaawaa ummata keenya lafarraa duguuguuf daguudhaan lafatti qabe kana ofirraa deebisuu danda'uu isaanii maddeen ibsan. Hawaasni keenya Gooroo Guutuu kan lola kanarratti jiraattota araddaa nadhiitiin durfaman tarkaanfii ofirraa ittisuu fudhataniin waraana humna addaa poolisii naannoo Somaaliirraa nama 5 galaafachuun injifannoo gonfataniiru. Kana malees akka maddeen ibsanitti waraana kanarraa namoonni madaa'anis akka jiran himameera. Kanaafuu weerarri humna addaa naannoo Somaalee kun kan duraan caalaa lola daangaa irratti labsuuf kan qophaa'aa jiru fakkaata. Kanaaf hawaasni keenya ammas lola kana jajjabinaan dura dhaabbachuun daangaa Oromiyaa diigan eeguu irratti akka argaman jiraattonni Gooroo Guutuu Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himan. Godina Harargee Bahaa Gooroo Guutuu magaalaa Harargeetti lolli kan itti gaggeeffame araddaa nadhii jedhamu. Achi gaggeeffame lola kanarratti nurraa nam tokko uummata irraa immoo namni 5tu wareegame lolli kun lola ho'aa ture. Nama 5tu wareegame achirraa immoo keenyarraa milishaa tokkotu wareegame lolli guyyaa 3 taasifame. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaqsan keessatti namni 10 ol dhukkuba koleeraatiin qabamanii yeroo ammaa buufata fayyaa keessatti argamuu dubbatan. Araddoonni dhukkubni kun baay'inaan keessatti mul'achaa jiru keessa araddaan ulaanulaa baaduu eelamooti fi araddaa duwwaa takka keessatti dhukkubni kun namoota hedduu hubaa jiraachuu dubbatan. Sababa dhukkuba kanaatiin ammaaf garuu lubbuun dabartee jiraachuu baattullee kanneen dhukkuba kanaan qabaman mana yaalatti ogeessota fayyaatiin gargaarsa barbaachisaan kan namaaf jiraachuus dubbatan. Ta'us garuu hanqina dhiheessii qoricha fayyaatiin wal qabatee dhukkubsattoonni kunneen yeroodhaaf mana yaalaa akka turan taasifamanii akka jiran dubbatan. Araddoonni dhukkubni kun baay'inaan keessatti mul'achaa jiran keessa araddaan ulaanulaa baaduu elamootii fi araddaa duwwaa takka keessa ta'uu akkuma gabaafnetti dhukkubni kun babal'atuudhaaf mootummaan daran haala mijeessaa jiraachuun beekamaadha. Sababni isaa yeroo ammaa weerarri poolisii addaa naannoo Somaalee kan mootummaa federaalaatiin hoogganamu aanaa tana keessatti hawaasa akka malee tasgabbii dhorkeeti jira waan ta'eef akka yaada maddeen keenyaatti namoonni dhukkuba kanaan qabaman battalumatti gara mana yaalaatti geeffamuu dhabuurraan kan ka'e guyyarraa guyyatti lubbuun lammiilee darbaa jiraachuun beekamaadha. Itti dabaluun namni kun akka jetti mootummaan imaammata fayyaa hojiirra oolchuu dhabuurraan kan ka'e dhukkubni kun irra deddeebi'ee hawaasa miidhaa jiraachuus dubbata. Dhukkuba kanaaf xiyyeeffannoon yoo itti kenname malee uummata qe'ee jireenya isaanii gadi lakkisuun sababa mootummaa abdii illeetiin baqatee magaalaa Cinaaqsan keessatti qubate kanneen bakka takkatti fixuu waan danda'uuf hawaasni of eeggannoo cimsee akka godhuu qabu dhaamaniiti jiran. Weerara poolisiin addaa naannoo Somaalee uummata Oromoo irratti banteen wal qabate dhalattoonni Oromoo Somaalee irraa dirqisiifamaa jiran dachaan dabalaa dhufuu dubbatan. Guyyoota 3 dura dhalattoonni Oromoo 2,000 ol ta'an naannoo Somaalee aanota daangaa Jabuutitti argaman irraa godaananii Oromiyaatti seenaa jiraachuus dubbatan. Usman Baay'eetu dhiyeessan. Weerara poolisoonni addaa naannoo Somaalee uummata Oromoo irratti bananiin wal qabatee dhalattoonni Oromoo kumoota hedduutti lakkaa'aman kanneen naannoo Somaalee waggoota dheeraadhaaf jiraachaatiin turan humnaan dirqisiifamanii qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqifamuun gara Oromiyaatti kanneen seenaatiin jiran guyyaa gara guyyaatti lakkoofsi isaanii dabalaatiin jira. Haaluma kanaan guyyoota 3 duras ilmaan Oromoo naannoo Somaalee aanaalee daangaa Jibuutitti argaman Dawaalee Shinillee fi Aashaa jedhaman keessa jiraachaatiin turan olola humni addaa naannoo Somaalee kan abdii illeetiin durfamu uummata naannoo Somaaleetiin Awwadaay keessatti uummata Somaalee kan ajjeesaatiin ture ilmaan Oromooti jechuudhaan ololaan dargaggoota Somaalee kakaasuudhaan akka isaan tarkaanfii dhalattoota Oromoo irratti fudhataniif ajajni kennameetiin ture jedhame. Uummanni Somaalees obboleeyyan keenya kanneen Awwadaayitti ajjeefaman uummata keessantu gocha kana nurratti raawwachaatiin jira jechuudhaan hatattamaan biyya isaanii keessaa dhalattoonni Oromoo akka baanu nu dirqisiisanii jechuudhaan dargaggeessa Oromoo tokko kan namoota achirraa buqqaanii dhufan keessatti argamu akkas jechuun dubbata. Sababni yogguu dhageenyu Awwadaay irratti akkanatti lolli ta'ee kan jiruuni Oromoo fi wal qalamee Somaalee wal qalamtee jirti waan jiruun akkanatti dhufaa kan jirti. Naannoo Somaaleedhaa Indara Jabuutiidha. Bakkiin gaa'ilii namaa kanatti qabee dhufeetti akka Dawwalle Lammada Aashaa jedhaniin Afgaalaa Shinniilee akkasumatti Erer hundi naannoo Somaalee jalatti argama.
qabalumaa fi kantiibaa magaalaatii fi abbaa gartee poolisoota kanaatu qabalee irraa dhufaase jechuudha. Ammaaf naannawa Dirree Dhawaa lafa kiiloomeetira 3 magaalaa Dirree Dhawaa irraa fagaattu bakka Qeeraa jedhamutti namoota 2,000 ol walitti nu qabaniitiin taa'utti jirra kan jedhu namni kun guyyaa jimaata darbee irraa kaasee haga ammaatti hawaasuma naannawa saniititu waan qabuun nu gargaarutti jira malee gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin gargaarsi tokkollee nuuf hin godhamne jechuudhaan komii qaban ibseera. Wallahi wanni takka gama naannoo Oromiyaatiin namni dhufee nu gaafate jiru tokkollee wanni nu gaafate jiru kunoo akkuma nama hidhaati bakka wanni gabbahu hin jiru bakki itti wanni qaban shooskiinoo jaamti Dirree Dhawaarraa hogguu ol baate karaa ganna mannaagashaa kana shooskiinoo jaamtee jirti kiiloomeetira 3 kan jiru Dirree Dhawaarraa. Magaalaa Calanqoo keessatti makiinaan labsii qeerroo cabsitee deemnaan qeerroon tarkaanfii irratti fudhatte kaabineen magaalaa Calanqoo warra makiinaa tana gube himaa jechuun namoota hedduu hidhaatti guuraa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Usmaan Abdulaxiif akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Harargee Bahaa magaalaa Calanqootti makiinaa Salaam Baas fulbana 2017 labsii qeerroo cabsee deemaa ture sababa qeerroon karatti baatee gubdeen wal qabatee bulchiinsi magaalaa Calanqoo baaragaan dargaggoota hedduu hidhuu bira kutee daa'imman ulaagaa hidhamuu hin guutin mara qeerroo waliin hariiroo qabdan jechuun hidhaa akka jiru dubbatan. Hidhamtoota kanneen keessaas dubartoonni jiraachuu himan hangammaatti namoonni hidhaman warra hidhata namoota makiinaa gubaniitiin walitti hin qabne ta'uu fi sababa bulchiinsi garasii badii malee mana hidhaatti nama darbuuf dargaggoonni hedduun magaalaa san keessaa bahuuf dirqamuu addeessan. Mormii sorbana namaatiin wal qabatee hiriiraa wal qabatee hidhan. Hayyammaatti ijoollee takka fakkeessu dalagaa mana hayyammaa hidhaa kan jiran gaa'u misiyya takka yoo kutaa hodhanii takka dabalatee jechuudha. Leengadda fayyadamanii fara bittinneessaanii fi humna hidhata mootummaa federaalaa jechuudha. Mana namaarra deemanii ulaa qabsaniif guuraa jiran jechuudha. Jireenya isaallee hammaatee jireenya qabanii kan jiran magaalaa irra fagaatanii jechuudha. Ammallee kun akka raabsaatti illee yoo ta'e Dajechuun qabanii of eeggannoo guddaa of eeggannoo cimaa hayyammaatti of eeggannoo cimaa godhuu dabalanii jireenya isaaniitti waan hin jiruuf waan guddaa qaba jechuudha. Gama kaaniin kaabineen Calanqoo abbootii ijoollee walitti baaftee akka isaan ijoollota isaanii fidanii qorachiisne irratti kan isaan kakaasaa jirtu wayita ta'u abbootiin ijoollee isaanii dabarsanii sirna nama nyaatu kanatti hannu waan birrataniif walgahii sossobaa itti baay'isanii ganamarraatillee walitti qabamuu himan. Maatiin hidhamtoota ilmaan isaanii mana hidhaatti dhaqanii wayita gaafatanitti makiinaa gubatte matatti kafaltan namoota waliin gubdanis nutti himaa jaanii hidhamtoota dararaa akka jiran ibsan. Gocheeroon itti qotti kana kaabinoonni magaalattii irraaf booda deebi'uu baannaan qeerroon haala kanaan akeekkachiifti. Maqaan isaanii tokkoffaa irratti kaa'amtee abbaa walii keessa jira. Muhammad Ali kan jedhamu ammaaf keessa jira. Deebi'ee Toofiq Abrahaam kan jedhamu hoggana waajjira ofiiyyoo aanaa meeshaa jechuudha. Kan jira isaan kana of eeggannoo uumaa isaaniif kan ta'u nuti jireenya keessatti maal akka ta'e isin biyyaa jedhanii yoo qabaa kana ta'uu baatan tarkaanfii barreeffamaa ta'e irratti fudhatamu jechuudha. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaatti qeerroon magaalattii fi baadiyyaa qindaa'ee mormii dhageessisaa jiraachuun gabaafame. Saamicha lafaatii fi rakkoo uummata Oromoo irratti gahaa jiru kana dargaggoonni aanichaa mormii keessatti dhageessisaniiti jiran Abdusalaam Asantuu dhiyeessa. Uummatni Oromoo shiraa fi dabaa mootummaa wayyaanee kallattii garaagaraatiin balaaleffataa jira. Hacuuccaa fi cunqursaa uummata Oromoo irra gahaa turee fi gahaa jiruun uummatni keenya obsa fixachuun akka dhuunfaattis ta'ee gareedhaan haala isaaniif mijaa'e hundaan mormii dhageessaa jiru. Godinoota magaalotaa fi aanota garaagaraa keessatti uummatni Oromoo rakkoo isatti aggaamame ofirraa qolachuuf mormii garaagaraa yoo godhu mul'ataa tureera. Godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa keessatti guyyaa kaleessaa qeerroon baadiyyaa fi magaalaa qindaa'uun mootummaa balaaleffataa ooluu isaanii maddeen keenya naannicharraa gabaasaniiru. Qeerroon godina Jimmaa Qeerroon godina Wallagga Lixaa magaalaa Gimbii lammiilee qe'ee isaaniirraa buqqaaniif tumsa addaa godhaa jiraachuu dubbatan. Qeerroon magaalattii qarshii 100 fi 17 walitti qabuun galii godhaa jiraachuu dubbataniiti jiran Yihuun Ingidaa akka itti aanutti isiniif dhiyeessa. Tarkaanfii dhalattoota Oromoo naannoo Somaalee keessa jiraatan irratti fudhatameen lammiilee qe'ee ofiirraa buqqaanii rakkoolee garaagaraaf saaxilaman baraaruu fi dandamachiisuuf hojiileen garaagaraa eegalamaniiru. Tumsa ho'aa hawaasni Oromoo biyya keessaa fi alatti gochaa jiru keessatti hirmaannaan qeerroo Oromoos bakki qabu olaanaadha. Qeerroon godina Wallaggaa Lixaa magaalaa Gimbiitti argamanis waan qaban irraa gargaarsa lammiilee buqqaaniif taasisaniin cinatti hawaasa dadammaqsuu fi qindeessuun aantummaa lammiilee isaaniif qaban mul'isaa jiru. Qeerroon magaalaa Gimbii sanbata uummata qe'ee isaarraa buqqeef hojii gargaarsa hawaasaa walitti qabuu hojjetaniin guyyaa tokkotti qarshii 100 fi 17 ol walitti qabuun fakkeenyummaa guddaa mul'isan. Maallaqni walitti qabames baankii hojii gamtaa Oromiyaan galii ta'uu ragaan argan kan mul'isu.
Fakkeenyummaan qeerroo gimbii kun bakka biroottis babal'achuu akka qabuuf waamichi dhiyaateera. Gargaarsi hawaasni lammiilee qe'ee isaanii irraa buqqaaniif taasisu kun magaalota biroottis jabaatee itti fufeera. Lammiileen Oromoo Somaliland magaalaa Wacaalee keessa jiraatan rakkoo akkaanamtuu taate keessummeessaati jirra jaan. Lammiileen kunneen rakkoo tana qaama itti iyyatan dhabanii dararamaa akka jiranis OMN itti himan. Badri Yusuf akkeetti aanutti isiniif dhiyeessa.